Egaa akkam jirtan hordoftoota Oroo chaanaalii. Viidiyoo kana keessatti kan nuti waliin ilaallu haala salphaa ta'een akkamitti iimeela keenya banachuu dandeenyu yookaan Google Play Store akkaataa itti banachuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Hanga dhumaatti viidiyoo keenya laayik gochuudhaan nu duukaa turaa. Jalqaba irratti settingii jalanii dhayitu. Eegas booda akkaawuntii bakka aappii ka'edhu kana irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booda akkaawuntiis ka'edhu san ni tuqxu. Eegas booda add account kan jedhu gara jalaa kana mallattoo biraasii qabu ni tuqxu. Eegas booda Google ka'edhu kana irratti al takkaaf ni tuqxu jechuudha. Eegas booda paatarnii keessan ni bantu yookaan ammoo ishaaraa qubaa fayyadamtanii bantu jechuudha. Eegas booda haala kanaan checking information jedha takkaan eeydu jechuudha. Eegas booda haala kanaan nu dhufaa jechuudha. Egaa kanatti nu dhufee create account kan jedhu kun haaraa uumi jechuudha. Inni olaanu ka bakka duwwaa kun ammoo ka duraanii bakka duwwaa kana galchuudhaan deeffachuu dandeettu. Kun ammoo create accountidha. Haaraa bannaa fakkeenyaaf bakka duwwaa kanatti maqaa keessan galchitu jechuudha. Maqaa keessan ka jalqabaa galchitu. Eegas ammoo ka abbaa keessanii bakka duwwaa lammaffaa kanarratti galchitu. Sana booda next gootanii bira darbitanii jechuudha. Haala kanaan isinii dhufaa guyyaa dhalootaati. Kun ammoo guyyaa dhalootaa keessan itti galchitu. Fakkeenyaaf asii ji'a filadheetiin jira. Asitti ammoo bara filadhaa jechuudha. Bara dhalootaa bara 2000 godha. Fakkeenyaaf jechuudha. Isin kan biraa gochuu dandeessu. Asitti ammoo saala filattu. Saala dhiira yoo ta'e meelii gootu. Fiimeeliin ammoo dubra jechuudha. Fakkeenyaaf meelii godhee next godhee bira dabraa jechuudha. Haala kanaan bira dabraa. Eegas ammoo iimeelii kee filadhu jedha. Iimeelii sii fidee jira waan ta'eef iimeelii keessa filadhu jedha. Ammoo yoo barbaadde create gochuu dandeessa jechuudha. Iimeelii biraa uumuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf iimeelii biraa sitti galchee uumuu danda'a. Oromoo Bestii jedheeni lakkoofsa afoo buusee jechuudha. Lakkoofsuma fedhe haa ta'u afoo buuseetiin next godhee bira darbaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo sadii itti galchee next godhaa jechuudha. Yoo inni didee tokko itti dabala jechuudha. Next godhaa bira dabarsaa jechuudha. Haala kanaan create strong password jedha. Password cimaa ta'e uumadhuudha. Password iddoo duwwaa kanatti uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma o guddaa godhee raa xiqqaa godhee o godhee eegas booda takka 2 3 jedhaani sana booda mallattoo fayyadamaa jechuudha. Wal keessa fayyadameedha waan ta'eef fakkeenyaaf kun amma haala kanaan fayyadamuutiin jira. Next godhee bira darbaa jechuudha. Mallattoolee kanneenis fayyadamuun dagatina lakkoofsa qubee mallattoolee fakkeenyaaf akka barruu jechuudha. Ofirra maramtu san fayyadamuun dagatina. Akkasuma mallattoo gaafii fayyadamuun dagatina jechuudha. Paaswordii keessan irratti paaswordiin keessan 8 ol ta'uu qaba jechuudha. Amma haala kanaan nu banamee jira. Eeyyama isin gaafataa jira. Eeyyama kana eeyyamtanii bira darbitu jechuudha. Kun amma banameeti jira jechuudha. Akkaawuntii haaraa bannee jira jechuudha. Google akkaawuntiin kun banamee jira jechuudha. Akkasuma iimeelis walumaan banamaa jechuudha. Iimeelaanis ta'ee kiroomiinis ta'ee waan hundaanuu waan wal qabatuuf akkasuma Play Store'iinis wal qabata jechuudha. Iimeela tokko yoo bannee jenne yookaan Google tokko bannee yoo jenne kiroomii ta'ee Google ta'ee waan hundaanuu wal qabataa jira jechuudha. Wanni kun fakkeenyaaf amma mee Google jala dha'inee jirra. Fakkeenyaaf Google jalatti bakka mallattoo kana gattuune kun fakkeenyaaf qaama banne kanarra Oromoo Bestii ka'edhu kana ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma akkaawuntii kun banamee jiraachuu isaa haala kanaan mul'ataa jira jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo iimeelii irra wayitadha inni jechuudha. Iimeelii irra dhufneeti fakkeenyaaf iimeelii irratti gadhiifanii eegas booda kun bakka mallattoo baasan ni tuqxu jechuudha. Eegas booddee iimeelii amma banne kanarratti Oromoo Bestii ka'edhu kanarra ni gattuina. Sana booda kun iimeelii kun gadi refresh goonaa jechuudha. Iimeelii kana kunoo haala kanaan nu banamuu isaa nutti himaa jechuudha. Google Community Team Oromoo Finishing App'dha. Haala kanaan akkanatti banachuu dandeenya. Waan hordoftanii waan duukaa turtaniif hedduu galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Bye bye.